Akkasi sodaatila. Akkasi. Rabbi xumuraan eegi. Dhaabaan ittiin mataa wal qaban. Akkasi. Sodaatila. Way lammii koo way tapha koo. Kana Oromoo bakka akkana beeknaa bara Oromoo. Dhaabaa amma. Xiqqoo dhaabaa amma. Afaan geessinaan immoo lammaffaa kana okkeetti qabaa akkuma ammaa. Sadaffaa nu geessinaan nu ajjeefteetti hawaasa koo. Qoyyaa dabilii Oro. Qophaa'ii amma kuma kudhanitti qopheessa. Kuma kudhan Oro. Namni banu jira. Qoyyaa banamu. Oro jabaatu. Qoyyaa sabara. Double, you guys. Sabara. Double. Use the speed now. Jabin jabaadha. Amma waan qabdan fitaa. Waan qabdan fitaa asirratti. Waan qabdan fitaa. Waan qabdan fitaa. Fitaa. Nu dursan. Jabaadha asirratti namni kun murteessaadha. Akkasitti asin beeka hawaasa kiyya. Jabaadha waan qabdan. Jabaadha kokkee qabam. Wal duuka deema. Amma nu jabaadha. Akkasi nu jabaadha. Dursitan jabaadha waan qabdan wammata. Jabaadha. Ana sinii jedhee jabaadha hin dhaabina. Sadaffaa deemuun hin taatu. Sadaffaa nu galaafatti. Dorsi. Sadaffaa nu galaafatti jabaadha. Isii kana tokkitti jabaadha. Waan qabdan jabaadha. Jabaadha waan qabdan asirratti rabbii hin qabne sinii jedhee rabbi keessa nu gali. Jabaadha hin dhaabina. Dhugaadhaan asinii jedhee xumuraan asini nyaatti. Xumura nu nyaatti hawaasa koo. Gadhiisa. Wal jala gadhiisa. Waan Guys, qabdan. 100% they finished. Gatii koo jabaadha. They're finishing everything. Sabboo this round. jabaadha. Nu jawwadii jabaadha. Nama santu jira. Leenca sadii kan kennu macarashaara. Jabaadha hawaasa kiyya. Nu bira jiru dhufeera namichi. Dhufeera fokkeetti qaba. Jabaadha guys. Jabaadha qoy. Jabaadha. Kana nyaatamuu hin qabnu. Nu bira gahaniiru jabaadha qoy. Nu bira gahan. Kana fuudha. Guys, Sana they're faan finishing dandeenyu naa mana. everything this round. Lammaffaa kana sana bula. Waiting for next round, you guys. Waan qabdan nutti jijjiirradha mala. My God. Guys. Dhaabaa Afrikaa keessaa tokko. Faranjiin lolaa jirtu beekaa. Adiidhaan lolaa jirtu jara keenya. Adii hojiin lolaa jirtu jabaadhaa sakandii 58 jireenya mootii keessaa dhabu. Ajjeessanii maan dibatamuu qabu. Jabaadhaa nu bira geessu. Adiitumaa jirtu beekaa. Adiitumaa jirtu adda. Nu bira geessu. Yaa Rabbi. Adiidhaan lolaa jirtu. Beekaa. Adiidhaan lolee adda sabni koo. Adiidhaan lolaa jirtu jabaadhaa. Adiidhaan amma gaalaa jabaadhaa waan qabdan fitaa. God. Adiidhaan lolaa jirtu jabaadhaa jedhee fitaa. Adiidhaan jira asirratti gaalaa asirratti. Gadhiisaa waan qabdan otto. Isin nyaata namichi. Boksiidhaan gadhiisa namichi. Dirree koo. Wow! You guys, I freaking love you. That's it. This is a crazy. You guys, Fabio, I don't know what to say, bro. Fabio!
Pipi. Oh yeah. Gejesin ka. Nanto ko na. Fabio, Mi Rouge. Pipi. Pertama masa Ginaldo. Gilbert. Pertama masa Ginaldo. Ciao Sanal. Katrina, Queen, Shy. Shy, Queen. Jerry, Ruth, Gustav, Caroline, Pedrino, Tommy, Lidge, Lydia. You guys, I fucking love you. What the frick? Egaan kennaan itti aanu mootu asuma dhaamsan na bira hanga'ame kennaan kun kennaa aartistiin meetii jamamaa nama yeroo dhufaaya Oromoo hedduu dhufaayoodhaan beekamtuudha. Kennaan kun meetii irraa si ga'e aartistii meetii irraa maal akka ta'e walumaan ilaalla. Numa siiban akka wala karaa malee. Nasri Anole. Akkuma isin jedhe kun Meti Jamama. Jawama uffata aadaa Jimmaa dinatti fakkaate. Uffata aadaa Jimmaa kenniteefi kuni waan ajaa'ibaati. Meti Jamama biyya Masri Cairo keessatti mana uffata aadaa qabdi. Ergiti Hello jechuudha. Hello Meti. Egaan sagantaan itti aanu fagoo irraan dhufne biyya Ummuduniyaa jedhamee beekamurraa asuma Kaayiroo irraa ani obboleessi keessan Reediin Adam waan wayii qopheessee jira. Ana osoo hin taane ormatu bana kana mubaarak qorii marqaa fakkaata kennaa ajaa'ibaati. Hamza bani. Abbaan bantan baruu dandeessu. Qorii marqaa fakkaata kan meetii Waan caadamoonni. Waan baay'ee qaba. Waan biraati waan of keessaa qabu qaba. Reediin maal kennee? Rammee malkaa bilbilaa jira. An viidiyoo irra jira. Goota koo rammee. Gaafa diidamii shanii. Ni jira barasuma jira. Rammee malkaa guyyaa 25 tapha qabanii beektanii. Oh my God, Mubarak. Egaan waancan ani kenneef kuni galatoomii Mubaarak jedha. Wantoota inni saba isaatiif irra dhaabbadhee bu'aa inni nuu kenneef galateeffannaadha kan kenneef jechuudha. Kanaaf Mubaarak galatoomii siin jedhee nu jiraadhu. Waancaan kan injifannooti. Injifannoo. Ganuma. Kennaan ammas itti fufa. Egaan har'a reediin hin danda'amu jedhee kennaa lammaffaa biraa dhiyeesseef jira. Kanallee of biraa hin ta'in. Waan qorii gaarraan fagaadhu beektaan. Hawa jaaladha. Noobeelidha kun. Noobeelidha. Innis ergaa qaba akkuma kaanii. Noobeelii kabajaa. Doktor Magadisee fi goota koo. Noobeelidha. Kunillee ergaa qaba. Maanaam Zayiriidha kun. Egaa maqaan isaa Doktor Lammii jedhamuuf deema. Maqaan isaa Lammii ta'uu isin irraanfatina. Maqaa isinitti agarsiisuu tana booda ergaa isaa isinii hima. Inni kunillee akkuma san galatoomii Mubaarak jedhee barreeffame. Waancaa kana mootu kan qopheessuu danda'e ofii kiyyaa bakka bu'ee osoo hin taane Oromoota hunda bakka bu'ee warra as jiruu fi warra biyya alaa jirullee kennaa kana siif kenne. Kennaan kun kan Oromooti kan kooti. Galatoomii jedha. Reediidhaan galatoomii jedha. Barreeffames galatoomii Mubaarak jedha. Kanatti aansuudhaani kanatti aansuudhaan qosa godhe Ridwan Abdussalam. Oh, Gabi Abbaa Gadaa.
kennaan akkuma itti fufetti jira. Kennaan akkuma itti fufetti jira. Kabaja gaabii uffisanii jiranii. Hayyee kanatti aansuudhaan Saadaa Mubaarak amma Sammaa kanatti jirti. aansuudhaan kennaa karaa keetiin na dhaqqabeen isin biraan ga'uudhaaf jedha. Kennaan kuni walaloodhaan kan inni faayame. Walaloodhaan kan inni faayame jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Mubee yeroo kolfaa, mubee yeroo gaddaa, mubee yeroo qabsoo, yeroo duudhaaf aadaa. Oorsaa ilmaan ijjeessaa, mubee abbaa miskiinaa. Lammiin keessi baga keenya taate lammiin keessi boonnaa gaddas gammachuu keessi waliin dhaabbanna umurii dheeradhu hedduus jaallannaa abbaan walaloo kana walaleessee kennaas kenneefii jira miis miyaa mineessota irraati. Miss Mia! Miss Mia! Miss Mia! Miss Mia! Akkas haikamu. Abanamu de. Akkasii Oromoo koo galatooma Kunika kenna Miss Mia. Innan taa'ama wanni dadhabame hin jiru. Yes. Miyaa kennaa kee kunoo ittiin geenye irraa. Hunduma isaa bannaami? Bani. Kanas banaarra. Akka quba qabatu qofaan kan jedhu. Qofa kan jedhu. Lama sadii. Miss Mia! Miss Mia! Miss Mia! My. Inni lammaffaa immoo kunooti. Agarsiisnee jirra miismiyaa guddaa galatuuni. Hayyee kanatti aansuudhaan ammoo kennaa addaatu dhufaa jira. Kennaan addaa kun immoo obboleettiin Mubaarikiini. Saadaa Musammaa Yaasiin. Musammaa Yaasiin. Kennaa ajaa'ibaan dhufaara. Gara kanatti. Yaarabii maali laata kun waan Maali laata? qaba? Abanamu Mubarak. Maalin laata? Oh my God. Oh my God. Allah! Oh my God. Oh my God. Kana budeen kana jedha. Akkasii. Bullukoodhaan adda Abbaa Gadaati. Gaabii Abbaa Gadaa. Alaabaa Abbaa Gadaatiin faayameedha kunis jechuudha. akkasii maatii jaalala. Dhaga'ee sifadhu. Kabajamoo uummata Oromoo dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi akka guyyaan hadhaa akkasitti ifee bareedee natti tolee akka hadhaa gammadeen beeku hawaasa keenya an abalu tokko lama jedhee waamuu hin danda'u. Namoota 34 dhuftan 35 ta'uu danda'a. Namoota dhuftan hundi keessaniyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri dhufes warri hafes hundinuu ilmaan Oromoo hundi injifattoota injifattaniitu hundi ilmaan Oromoo warri biyya jirtan warri eessa jirtan warri qabaatanii kennitan keessattuu warri dhabdanii immoo taaptaa godhaa turtan warri bilbiltanii akkamitti ergina maallaqa akkamsii goona akkamsii taanettanii dhiphataa turtan warri dhufuun barbaanne beekaa ooltanillee hundumti keessaniyyuu ilmaan Oromooti waan taataniif galatoomaa Oromoon eessattuu injifataadha eenyunuu Rabbii gaditti Oromoo qabate dhufeen argine anis sanan ijaan arge galatoomaa ulfaadhaa bakkan isin eegaa jiru olittan isin arge ulfaadhaa geephaa ammaa sannaaf dhugaa rabbii dubbachuu fi haati geephaa ammoo namnan dagachuu hin dandeenye gara fuulduraattis dagachuu hin dandeenye yoomiyyuu hagan du'ee qabrii galutti dagachuu hin dandeenye geephaa lammanuu geephi kun lammanii ummata Oromoo irraa naa kenname reedii Adamiin bakka bu'ee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf geephi kun kan inni malee haadha manaa koo kabajamtuu jaallatamtuu kan yeroo ituu siidhaan kennin halkaniif guyyaa yeroon hawaasa kiyya tajaajilu kan na bukkee dhaabattee jabaadhu cimi jettee na bira dhaabattee na jabeessaa turte dagalee naa taatee haga hadhaa jabaadhu naan jettee
Kanaaf dhugaa natti jabaate waan ta'eef tokko biraan bisee tun ta'in lammansaa hunda keessan fuulduratti siif malee jedhee isinii dabarseen jira. Sorry. Jechaan ittiin isin galateeffadhu qabu galanni keessan himameen dhumu himeessin fiduu dhugaa rabbii nuuf jiraadha ammallee nuuf jiraadha dabalaa uummata Oromoo hundumti keessaniyyuu Oromoo ta'uu keenyatti dhugaa rabbii utuu dabalama ta'e dabaladheen ta'a Oromoo taana turree hin dabalamu al tokko nuu kennamee kenna namarraa fudhatamuu hin dandeenye Oromummaa alhamdulillah naboonsitanii galatoomaa ulfaataa naaf jiraata ammallee hundumti keessaniyyuu Naaf jira. Galatoomii. akkuma kana sallee naa jajjabeessuu keessaniif hedduun isin galateeffadha walumaa galatti galatoomaa jecha biraa isiniif hin qabu. Ayee caffaraa wallaahi. Amma sagantaa bashannanaati isin dhaqaatii bashannana namoota asli makimir gasti ergadha gasti baneera ergadha asli ni makin dubbatanii kaanaan gastiidhaan nama geessu. Ani tokko farratti jechuudha. Deeggartoonni mubee warri asliimaa viidiyoon hojjetanii fi jettani ani ijoolleen hunduu kaayiriyaatiif kabalee anaaf qixa waan ta'eef qaata viidiyoo hojjechuudhis tapha sabboonatu hin hojjanne jechuudha. Lammaffaa mootu asliin gurraachatte malee wisxuu faranjino ayyaachua akkuma gaafa tapha sabboonaa gizee giiftaroonni keenya dadhabani humna isinii taadhumarra. Kanaafi abbaan feetan taphadha abbaan feetan dhiisa viidiyoon an eeggatina tapha kamirrattuu asliin isinirraa nafu yoo qabaate isinii kennuu dhabe jakkeetti ofii qabsee isinii kenna jechuudha. Isinii galee kanaan ala nuti dooftoriidha. Viidiyoo namaa yoo hojjedhu rakkoon jirumaa inni akka waan namni beela'ee kadhattuu namaan jiran. Arraba viidiyoo ofii hojjedhee na arrabisan sanirra waan qabuun isin bira dhaabbachuu naa wayya. Kaayyoo jedhuu viidiyoo isinii hojjechuu dhise isinii galee. Kanumaa fi abbaan feetan taphadhaa sa'a feetan taphadhaa waan qabdaniin borulee isaanii isin bira jirra. Itti aansuudhaan warroonni akka Dabsi, Beeka, All of, King Boy hundi keessan ilillirraa kaaftanii hamma leenca ilmoo wajjiitti hanka TikTok Universitytti taabtaabiin quba keessan kaarraa wayne bataam yaasaasinal wallahi warra leencaa caalaa warri qubni keessan mannaa daachuu warri osoo taabtaab gootan qubni keessan madaa'e manni yaalaa har'a na biraa naaf doktor Abduusee bira banaadha bilaashitti jechuudha. Oromoo koo gaari nama jigurra namni diini nama jigurra gaari nama jigooyya sabraa ol qaba waan ta'eef hundi keessan isin jaalanna isin kabanya gastii isinii banna mee gastii akkana si beeyna Dr. Asliko gastii isinii banna waan ta'eef amma tokkoffarratti gastiin hin banama makii gootu yaada dabarfadhu. Maki yana maki ni mo so video sirki chasi maki yana iPhone guda furi taba abjeche yecho ozo mo na mubarak ru de sirki maki na maki ot oi maki da taran ka nei ko to anazi hada got nea ukazi fit ummata galatoomaa dhugaa rabbii tapha baay'ee bareedaa ture tapha leenca paarkii dhaqeen fidaan kan biraa paarkii dhaqeen fidaan kan biraa sirki geessa goot kunoo laalaa ina
Galatoo osoo taphamu beetiin sa'aan tana jenneefiin wallahi silkiin makiin warqa jechuudha argitanii miti bataam taasaatiin alachi koo daa'imati haadha namni koo abbaa ilmoon tapha namaa dhufu nu malee jiru hin bakkaadha wallahi iPhone 14 jalaa cabe kun argitanii daaraa ta'e koo xiyyaaraan dhufne hundi keessanuu galatoomaadha. Maqaan mubee immoo lammii jeetii moggaasee jiraa fi hundi keessanuu lammii jaayaamaanii galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf. Isaakillee lammi taa'ee akkas jette intalli xiyyaa maqaa mubaarakaa dharraa lammii ta'uu qaba. Siri galee haa jijjiiratu warri jettan booda koomentii godha. Akkasi silkiin intalli xiyyaa moo hin bittu mubaarakaa. Inshaallah. Situ jajjabeessee tole. Galatoomaa akkam jirtan? Kennaa kee waliin madaanu abbaa sirreeffadhu. Beeksisa qabnaa Mubaarik. Galatooma ulfaadhaa baay'ee dhubeessa hedduun booltaniitu uummata galtii rawwan hir'amne galtii galaana. Gastii Samiirii fi Jaaloo nama jedhamu as jala yoo jiraatan ergatanii jiranii ol nu baasaa beeksisa xiqqaa tokko qabnaa Oromoo galatoomaa hedduu nu boonsitanii hedduu isin hin boonnaa Samiirii fi Jaaloo nama jedhamu ol naa baasi asli. Ndagama. Ega. Malte connectionin.